Ajaa'iba! Xumura dorgommii kanaatti ilmaamuun baay'ee ulfaata. Dorgomtoonni lamaanuu kokkiitti wal qabanii jiru. Lamaan isaaniitu lakkoofsa 8 bira ga'uudhaaf kubbaa tokkotu isaan hafa. Taphicha irra waan xumuramu fakkaatu. Tokko yeroo galchu tokkos hin galcha. Tokko yeroo dadhabu tokkos hin dadhabu. Gumiin kubbaa jiru galcheera. Kanaaf gumii maaltu saafa lakkoofsa 8 qofatu saafa jechuudha. Isa galchuudhaaf immoo akka galchuudhaaf itti tolutti mijatee jira. Kun waan ajaa'ibaati. Egaa akkuma jalqabarraa kaasee isinitti himaa ture gumiin lakkoofsa 8 galchina taphichi ni xumurama jechuudha. Injifannichis injifannoo gumii ta'a. Kubbaa mijatee jiru gashitee of jajjamu. Hinaariin yoo baay'ate gammeen dorgommiin kun anaaf hiika guddaa qaba. Kanaaf immoo mo'atame isiin jedhu. Amma immoo dorgommichaan si booji'uuf akka ta'e nama hundumaa keessatti haasa'u. Ajaa'iba kun. Sitti meen ture. Wanti guddaan jalqaba osoo hin taane xumuruudha. Kun waan hin eegamnedha. Gumiirra waan tasuma hin eegamnetu ta'e. Boos. Kun dorgomaa tokkorraa waan eegamudha jechuun gumiin kubbaa mijatee jiru galchuu dadhabuusaa akkamitti ilaalta? Well, egaa maal sitti fakkaati? Yeroo tokko over confidence'inis baay'ee nama miidhuu danda'a. Ofitti amanamummaa keenyaaf daangaa itti kennuu qabna. Argite? Kubbaa waan mijate qofaaf hin galu. Wantoonnis immoo waan sitti dhiyaataniif qofa kan keen ta'an. Tole egaa gammeenis kubbaa fi galcheera. Lamaan isaanii maaltu isaan hafa? Lakkoofsa 8 qofadha. Otoo akka milkii nama galche hundumaatiif harka rukuttee gaarii ture. Silaa amma kanatti sin ceebba'u. Yeroo namni si tuffatu maaliif siif hin galu? Yeroo namni dhiphatu naaf galanaaf. Baay'ee nama gaddisiisa. Gammeenis lakkoofsa 8 galchuu hin dandeenye. Kanaaf namni jalqaba lakkoofsa 8 galche injifataa ta'a jechuudha. Amma dabareen kan gumiiti.